Dargaggoo Saalim Amiin gaazexeessaa akkasumas yuunivarsiitii Jimaatti galaalchaa sabquunnamtii qorataa seenaatis. Seenaa wal falmii argama bunaa irratti jiru furuudhaaf kan xiyyeeffate qorannoo waggaa 5tti fudhate jedhe gaggeessee jira. Dursa waa'ee bunaa yoo ibsu dargaggoo Saalim Oromoon Shanan Gibee buna irratti falaasama addaa qaba jechaan jalqaba. Gaafa waa'een bunaa ka'u Shanan Gibee ka'a barcumatu ka'a jechuudha. Barcumni immoo maaliif wal qabata? Nagaa wajjin illee wal qabata. Miila barcumaa sadii yoo ilaalte amma nagaa jaalalaa fi tokkummaadha. Barcuma sanarra immoo kan taa'amuu danda'u yoo nagaan jiraate jechuudha. Kanaafuu buninnis nagaanis wal qabata jechuudha. Kun falaasama hawaasa Oromoo Shanan Gibeeti jechuudha. Saalim qorannoo isaa ganna 5tti fudhate jedhe kana bifa kitaabaan ji'a Guraandhalaa bara 2025 maxxansee sabaaf dhiyeessee jira. Dhagaa waggootan hedduuf ergiin qorannoo kana gaggeessee ka'ee keessumattuu argama bunaatiin wal qabatee kibba lixa biyyattiiti. Kibba lixa biyyattiirraa immoo naannoo coocee iddoo jedhamu godina Jimmaa keessaa fi kafaa iddoo jedhamu maankiraa iddoo jedhamu irratti yaadota wal dhiibanu lamatu jira. Iddoo lamaan kanatti yeroo garaagaraa deebi'ee manguddoota naannoo kana lamaan iyyuu dubbisuu danda'eeti kanan ture. Egaa akka qorannoon koo mul'isutti immoo iddoon argama bunaa godina Jimmaa ana gommaa iddoo addaa coocee kattaa mudugaa iddoo jedhamu iddoo argama bunaati jechuudha. Bu'aa kanarra gahuudhaaf waan argates Saalim yoo ibsu gosa biqiltuu adda addaa 4,500 ol hanga 5,000 naannoo sanatti kan argamu jechuudha. Coocee iddoodhuma kattaa mudugaa sanatti. Akka biyyaatti bunni iddoo kamirraa yoo bade iddoo sanaa kan dhaqanii fudhatan. Kunis maalirraa ka'eeti iddoon sun biqiltoota tursiisuu danda'adhamee qorannoon iddoo sanatti gaggeeffamee iddoon hedduumina biqiltuu kan bunaa jechuudha iddoo sanatti hundaa'uu kan danda'e. Kanaan ala immoo qorannooleen garaagaraa naannoo sana fakkeenyaa fi giddugalli qorannoo qonnaa Jimmaa jedhamu akka kibba lixa biyyattiitti akka biyyaatti yeroo jalqabaatiif naannoo Jimmaatti kan inni dhaabate. Kunis kun giddugaleessa godhatameeti jechuudha. Tariitii naannoo maankiraa sanallee gaafan deemee gama kafaatiin muuziyeemiin biyyaalessaa iddoo sanatti iddoon kun iddoo argama bunaati jedhamee muuziyeemii achitti ijaarameeti. Keessumattuu pirezidaantii duraanii obbo Girmaa Waldogorgeessuun dhakaan bu'uuraa kaa'amee muuziyeemii guddaatu achi jira. Iddoo sanattis bunni keessumattuu beeltiin Gibee kun naannoon sun haalli qilleensa isaa buna oomishuudhaaf mijataadha. Naannoo sanatti illee bunni hin oomishama, hin biqilaa jira. Garuu immoo akka ammaa wanti keessumattuu qorannoo kootiif wanti adda ta'an jedhee naannoo sana argachuudhaaf tariitii iddoon hedduumina biqiltuu akka ammaa kana naannoo Jimmaa jiru achi jiraa ilaata jedhee naannoo sanatti irratti illee argachuudhaaf yaaleeti kanan jiru. Iddoo sanatti qabatamaan wantan argadhe hin jiru. Hariiroon hawaasichi bunaa wajjin qabullee haga kanaa miti jechuudha. Garuu bunni jiraa hin dhugamaa akkuma kamittiyyuu jechuudha. Garuu aadaa keessatti, amantaa keessatti, fuudha heeruma keessatti sadarkaa kanatti illee hin jiru naannoo sana. Saalim yoo dabalataan ibsu godina kafaatti kan argamu mankiiraanii fi godina Jimmaa jalatti kan argamu cooceen immoo duraan kafaa kiflaa agar yookaan immoo kutaa bulchiinsa kafaa jalatti gandoota bulaa turan waan ta'anii fi tarii wal falmiin argama bunaa kanarraa kan ka'e ta'uu mootummaan itti fufee dhufe jedhasi saboota jidduutti muffii uumuuf jecha kana itti caalchisuudhaa fi waan godhedha yaada jedhullee qorannoo isaa kana keessatti kaasee jira. Dr. Jiraa Mokonnanii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa antiroopooloojiiti. Qorannoo Saalim bifa kitaabaan dhiyeesse ilaalchisuun akkas jedhu. Waa'ee seenaa bunaa keessumatti bunni naannoo kanatti argame jedhameeti namoonni naasa'u turanii eessatti argame bakka argama bunaa haala ifa taheen ibseeti ragaa seenaa ragaa arkeoloojiitti fayyadamee bakka isaa agarsiisuu danda'eera jechuudha. Sana laalchisee namni qorannoo gaggeessuu danda'u hubannoo dabalataa barbaadu waa'ee kitaaba kanarraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Coocee kattaa mudugaa jechuun maqumti sun gaafa jalqaba bunni argamu Oromoon naannoo sana jiru walitti qabamee iddoon kun buna nuuf kenne iddoo kana muuduu gahaa. Kanaaf mudugaa jedhame kattaa mudugaa jedhame. Iddoon sun iddoo bunni jalqabatti argamee re'een illee buna sana nyaattee iddoo sanatti argamnaan sana booda buna sanatti illee ergi fayyadamuu jalqabanii walitti qabamanii iddoo kanaaf muudatu mala kabajatu mala jedhanii akkuma aadaa Oromootti muudanii jechuudha. Sana booda mudugaa jedhamee waamamuu danda'e jechuudha. Qorannoon argama bunaa gad fagoo gaggeeffamuu dhabuun galii silaa sabni kanarraa argachuu danda'u kan danqe ta'uu Saalim dubbate ammas uummata naannoo kana jiru gama dinagdeen fayyaduudhaa fi qaamoleen mootummaa fi dhuunfaa kanarratti hojjetuu malu jedhee jira. Qorannoo seenaa bunaatii fi siyaas-dinagdee Shanan Gibee jechaan gaggeesse keessatti Saalim bulchiinsa mootummaa Shanan Gibee dura turuun kan himame seenaa odaawullees qorateeti jira. Naannoo jaarraa 17ffaa keessa jechuudha. Sirni gadaa Oromoonni Shanan Gibee iddoo isaaniitti sumatan jechuudha. Odaanullee kun godina Jimmaa aanaa Umoon addaa ganda Collee Beeyyam naannoo jedhamu keessatti kan inni argamu. Bara
sana Oromoon Shanan Gibee iddoo sanatti kan isaan sirna gadaa ittiin bulaa turan keessumattuu odaa ullee gaafa laallu egaa namootni keessumattuu seenaa gadaa odaa ullee keessatti seenaa gurguddaa qaban kanneen akka makkaa horee jechuudha kanneen akka siphiin galataa namni jedhamu sirna gadaa naannoo sana jiru qindeessuu keessatti namoota gahee guddaa bahatanidha jechuudha. Gaa sana keessattis kaabitaa sana keessatti bal'inaan waa'een kana kaafameeti kan inni jiru. Odaa kana jalatti kan bulaa turanii Oromoota Shanan Gibee, Lagoota Gibee, Gojab, Dhedheessaa fi Waamaa jidduu kan jiran kan jedhu Saalim jaarraa 17ffaa kaasee sirna bulchiinsa naannoo keessatti gahee guddaa kan qabaachaa ture Odaanullee dhiibbaa mootummaa jidduu galeessarraa kan ka'e jechaan sababa ibseen waggoota 240 darbaniif kufee turuu ibse dhiyeenya garuu gumii abbootii gadaatiin lafaa dhaabbachuu hime. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.